akkasin qabate karaa san hin deemina. Hattuun ofiif hatti, gantuun ofiif ganti, kijibaan ofiif kijiba, abbaa takka waan godhu. Dhugaa sawwaaqa kana agartee fedhu qarshii takka haa ta'u, fedhu 2,000 haa ta'u, 10,000 fuudha jedhu mirga qabda. Qilleensi qabatamu kana gaafa dhufe sawwaaqni immoo maallaqni duran kafalamu nama sibira fideeti maallaqni kafalama. Ani jalqaba irratti hin fidadhaatu meedia irratti siin jo'uun barbaade. Meedia irratti ho'waa siin jeen arrabsiteetuma buuta malee walitti xiraa'uu keen barbaadu. Obboleessa badaa obboleessi ni gorfata ni lolata. Kijiba sitti himuu jiranii kijiba ofitti himuu jirta jechuudha. Birrii qabnaa egaa jettaniin na biraa qabdanii siin janimi warri sun siin jaalatu. Dhagaye obboleessoo ila. Ani jalqaba irratti jattiitan mallaqa ammana natti qabatan jedhee osoo waa'ee mallaqaan dubbatin mushawarri bakka isin lookshinni bakki itti baafne fi bakki namtichi jedhu. Yes, jecha Muhammad Shurrubbeen dhageessan namni Oromoo taatee viidiyoon kun shibira ga'ee sheer kombiliinkii godhiiti Muhammad Shurrubbee komantii jalatti meeshiin godhii galatoon Muhammad Shurrubbee jedhani takkitti intala wallaggaa lubbuu baraaree jira. Gaafa duraatiif Muhammad Bayaantu duubee fuudhee 250 Itoophiyaa Riyaala Suudii 5,000 duubee fuudhi jedhaniini duubee fuudhee lubbuu baraaree achi booda siin kaffallu jedhaniini feemisoonni Oromiyaa Dr. Asli Maakii Oroo haadhi faatee gad ofirraa harcaasanii mana banatee kiyyaan maraataa jira intaloon sababa kiyyaan Oromoon akkana wal godhe fooqarraan of darbadha lubbuutti hin haaja'u jettee namatu mana keessa qabaa jira. Kana hunduma isaatii har'a Muhammad Shurrubbeen dhiira osoo fooloon hin taane onneedhaan feemise isinirraa gabaabsee jira. Baga gammaddan Oromoo 250 asrii kanatti dabarsee Muhammad Shurrubbee galatoofadha. Thank you siin jaaleen jettii wallah. Karaa deemte hin badde uura keessa teette sini galee naasuu rifaatuu keessa jirti. Kanaafi ammatti mucattii tasgabbeessuu namummatti deebisuu irratti warri mucattii bira sitti me'ammaan kaniin sila kenne san qawwee gurraacha namaa kenneetiin san sinii naqe ammallee ni kennina. Dhiira jechuun dhiirti waraantillee fi sibiila qe'ee qabdu siiqqatu waa guddaan garuu wanni san na godhe nama liqitti naqanii abshaalummaan haasawaa markaatoodha. Warra markaatoo tokko asitti na eegi sharafa si sharaf na janii galan tokko nama tokko dhaqanii nama homaan qabne nama agartee ijoollee qaraasisu dinaggee fuusisanii ofii beekamtii mana ofiitti guddifataa achi keessatti muutii irra godhaa achirraa gad darbuun gadhummaadha. Nama wayiif dhaban hantuuta baarra deemu baarreef dhaban jechuudha. Kuni abshaalummaa walirratti deemudha. Annin godhaati baatirii qabadhuu dhaabbadhuudha. Hagam yoo ta'e yeroo san keessatti namuu afaan banee bakka maallaqa fuudhuu dhabee tattaa'aa ture. Dhalaa dhiiraa yaa firoorsiin guddatee xiqqaate. Namoota dukkana sodaatu, warra dhugaa sodaatu, warroota agartee namni fooloon irraa deeffata jechuuf dhugaa dubbatu dhugaa murteessuu dadhabe. Siigalee kana jechuun Oromoo cabsuu Oromiyaa cabsuudha. Waa beekaa irraan darbina. Amma qaan kiyya shurrubbee jaana waama. Namni fedha haatu, namni 10 haatu. Ayyee ergaa intala kennanii 7,000 bira nu hafe 7,000 irraa qabnaa jani 5,000 Muzambil fa'aa bira galee 11,000 kun eessatti bahee jennee waliin gaafannuuni mee Muzambil ati matamaadha jallis ayyee mujoo ati jalli turre Muzambil usme isin hawaasni isin komate dhugaa qabaattanis booda caljaataa dubbatu mirgan qabdan janii uguranii jaarsi guguddaan dhufee aboo hee mee eessa fi eessatti baafte silana mushaarri hoggaa namni si bira fide kafa harkatti kennanii kaashi harkatti walirraa fudhatanii maallaqatti kennitee nama makiinarraa buufta maallaqni ati himattu kun eessatti buufte Awurooppaa geessitee eessatti itti baafte maallaqa birootti itti bahee intalti tun qeerroo bira dhufte eessatti itti baaftan eessa kafaltan akkamitti maallaqni kun bahuu danda'e gaafii gaafatuu qabdan ila heera jechuun namaatu heeran deema moo heeratu namaan deema amma tiktaaka irratti heeratu namatu heeran deemu jira garuu immoo heeratu nama hoggonee namaan deema sila heera Oromoo 9,999 keessatti dur hin jirreedha tu waan fafaat duraan dursee intala Oromoo kaableen itti baafame baaftee waan feete yoo dhabde yoo waan biraa dadhabde naannoo san jirannan dhaqxee waliin ijjitee qabamtee duu wareegama walirra kaffaluudha walitti maluu
kaan ajjeeftee ofii jiraatu kaan dhabam iyyoomsitee ofii sooromuun hiikkan qabu kun diinummaadha farrummaadha dhugaan lafarra jirtu kan dhugaan jaalatta waan ta'eef gaafa waa balleessi ati badaanaan ji ana waa balleessu jiru jabaa keenya leenja keenya oromoo wajjisiiftee naan jennaan yakkatti na oofu jirta gaafa nan kiyyoo seene gaafa maatiin kiyyoo seene naan beettuu jechuu akkuma isii tana wallaaltetti na wallaalta baradhu barumsi mana dabtaraaf qalama warra kasaaruudhaami